Ayyaana kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma argaa jirtanii ilmaan nafxanyoota Siyaatil Washingtonitti walgahii Jawaar irratti mormii baanii yeroo ammaa kana argaa jirtu mee hordofaa. Now, if I can talk to my supervisor, you have your Amara, we are not living in the land. You gotta tell him to go. We are on the street. ኢትዮጵያኖችን በቋንቋቸው በሃይማኖታቸው በብሔራቸው እየነጠለ ማረዱን ያቁም። በአንደኛው ክፍለ ዘመን ትውልድ ሰውን እንዴት አስተኝቶ ያርዳል? የሰው ልጅ You gotta get out of the street. You gotta get out of the street. Okay. I can't have you in the street. I'm trying to keep this orderly, okay, so no one gets hurt. But you're not out of the street. Huh? ያው እኛ እኮ እያስተካከልን ነው። እዛ ጋር ያለውን አስተካከል።
had to control on this side. لا محمدي وانا من كده بقى كيف هذا ولا لا من كده جات
know you. kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sagantaa kana maaliif dabarsituu warri jechaa jirtan manaajimentii yookaan bulchiinsa OMN obbo Jawaar Faa waliin marannee sagantaa kana kan dabarsine akkasumaan dabarsaan jirru wantoota isaan dubbatan jechoota isaan dubbatan hundi addunyaan akka arguu fi kanaaf akkasitti akka nu hubattan mariidhaan bulchiinsa OMN waliin marannee sagantaa kana kan dabarsaa jirru hawaasti keenya bal'inaan gara kana jira gariin immoo gara galmaa keessa jiru kanaaf akkasitti nu hubadha sagantaa warra naftanyaa kana beekaatti kan dabarsaa jirru kanaaf obbo Alimee OMN irra jira akkamiin ilaalaa jirtu mee waan naftanyaan gochaa jiran kana uummanni keenya aalee jiramoo mee maaltu isinitti dhaga'ama
نفتنيا تارين بينو نفتنيا تتكافونا نفتنيا جاب دوميتي أوبيديو نفتنيا نوكاسي نفتنيا نومنا كابدوميتي نفتنيا تكاسر عن بينو كنا هون كان نوجي أبي حامد إسحاق كفرة بولا كي ساباسه إلمان أورمورة نفتنيا فين تيسي أرلي بورلي نكابسونان أبسون كنيا بكانجيس أيه هاتو أبسون كنيا كذوبة دينية سببا دكتور أبي أحمد हमारा तकरीर उगाड़ दबी तो बल फजल दबरसिते इन्नी आत्मा नुतिखास बेद मंगिस्ती के सत्य वान इंसान हो जिच्चा इंसान हो उम्मत औरमो अबारा हर सदरका का नाम गहे उम्मत के अक्सर इति बक्तहुन दक अजीस चर्ची के सत्य का वे गुरुड़ा मेशा ओलीगा दी ओफियान कब ने जरन अब नी गड्डी सूडान मेशा का नमो फुकानीच इंसान की देवसनी ही अच्छी सूडान उम्मत के निकार का कुल्ला जो बक ही था निरी रबाने बक ददादी अक्सर इत करार तजेसुती जो इम्मा यूनिवर्सिटी ओलाते अब यूनिवर्सिटी ये हमारा कैसे जो बरतोन के रखो कैसे जरन कैसानी ये का ओरमिया कैसे जो बास एरगनी बास उतराय को उठी जो ओ वीडियो नमो बरतो तके निका कनत बिया नमा कैसे हुआ मुजरो रायु दु बचतु इंजरानी कैसान अला बुलन का बन केस नमनी अब्बा kana sanje उजरो kana oromo opinion oromo bakkan butu bottom line kana bekne kara nu basutti nuti wal qabanne qabso kana jabesne finisne tidemu qabna aye to kuma oromo jabachu qabna tole fada me to kuma oromo jabachu qabna tole aye hayyene kabajamtoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork daawwattoota keenya sagantaa warra abashootaa kanatti simbira ngaa irraa hawaasti keenya bal'inaan galma seenuudhaaf iddoo kana dhaabbataa jira warra naftanyoota uummata keenya arrabsaa jiran wajjin walitti bu'uun hin barbaachisu jarri akka barbaanetti dubbachuu arrabsuu waan barbaadan jechuun mirga isaaniiti haga nutti ciyanii harkaan hin qabnetti maaliif dabarsitu immoo warra jettanii bulchiinsi OMN waliin dubbatanii jibbinsa jarri kun dubbataa yeroo argamu waan jedhu irratti walii galameetti sagantaa kana kan dabarsaa yeroo akkasittiin ilaala. Abay nabaz Okay. We're not allowed, sir. You can go in the street or you can go around this way. We're going to keep this sidewalk closed off right Okay, now. I will go that side. You go around this way for me? No, I will go the other side. Okay, you go this way, Doug. Okay. Step around this way. All right. Thank you.
ሜንጫ እንዴት ነው? የትኛውን ፎቅ ነው የሚሰጥህ አንተ? የአዲስ አበባውን ነው ሊበላ አዲስ አበባ ኬኛ አዲስ አበባ ኬኛ አዲስ አበባ ኬኛ ጆዋር ሜንጫ you are a terrorist Mee kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa nafxanyootaa kana haga ammaa kan waraabne ni ga'a yoo jettan koomentiidhaan nu beeksisa. Lakki itti fufaa ammoo waraabaa yoo jettan itti fufnee kan waraabnu ta'a amma gara karaan amma irra deemaa jirru kun immoo bakkee Oromoon jiranii Oromoon akkuma beekamu qabsoo waggoottan darban gaggeessaa ture keessatti kan Oromoon kan beekamu naamusaanii guyyaa tokko sabaaf sablammootatti bu'ee hin beeku qabeenya sabaaf sablammootaa tuqee hin beeku har'as Oromoon siyaatil jiru obsa guddaadhaan wal dhagaanii manguddoota dhagaanii jara kanatti hin dubbanne irraa siqanii galma seenuudhaaf dhadhaabachaa jiru. Mee egaa kallattiidhaan wanta nafxanyoonni gochaa jiran kana sagantaa irratti haa darbu yoo jettanii dabarsina yoo hin gaa'ettan immoo koomentiidhaan nu beeksisaa naannoo kun naannoo Oromoonni jiranii baay'inaan kaan gamiin gariin immoo galma keessatti argamu. Akkuma argaa jirtanii yeroo ammaa kana Oromoonni lakkoofsan hedduu ta'an hiriira qabatanii galma seenuuf jiru gara Oromoota biraa isin fidee jechuudha. Guutama OMN irra jirtu mee wantoota nafxanyoonni Jawaarin arrabsan kun dhugumaan Jawaar nafxanyoota miidhati moo jibbiinsa isaan Oromoodhaaf qaban maal sitti fakkaata mee gabaabsite? Dhimmi kun dhimma Jawaarii miti. Dhimma kaleessa waggaa 150 abashoonni baratte dhimma nama Oromoon deemu Hayilee Fiddaa fudhadhu beektota Oromoo kan jiru mataa keessa dha'uun aadaa isaanii Taaddee Birruu maaliif du'e kanuma har'allee Jawaar keessaa dhoyinaa Borammoo Lammaa dhoyinaa Iftaan Abiyyi dhoyinaadha tooftaan isaan deemaniin har'a isaan karaa abii qabanne Oromoo akka fene godhuu hin dandeenyaadha. Kanaafuu maal godhuu qabna dura Jawaar dhaamuu qabaadha. Humni guddaan Jawaar harka jiraadha malee kun waan Oromooti malee waan Jawaar qofaaf deemu. Meegaa akkuma beekamu qabsoo Oromoo waggoottan darban gaggeessaa ture keessattuu Jawaar yeroo adda addaatti kan poostii godhu kan dubbatu interviews kan kennu sabaaf sablammoota hin tuqina qabeenya isaanii hin tuqina jara kana kabajaa ittiin dubbatina jechaa ture. Mee badiin Jawaar maalidha? Badiin tokko hin jiru. Oromoo ta'uu qofa badiin eenyumaatu kan itti duulamuuf. Wanni addaa tokko hin jiru, wanni inni balleessa hin jiru, wanni inni hamaa jedhe hin jirullee saba kamiyyuu ragaa qabatamaan lafarra jiru 2016 irraa kaasee qeerroo sochii geggeeffamu sana OMN dabarsaa ture keessattuu qabeenya namaa lammii lubbuu namaa hin tuqina karaa nagayaatiin qabsoo addunyaa irratti beekame qabsoo karaa nagayaatiin geggeeffamu ka addunyaan agarte ka miidiyaan addunyaa hundi ragaa ba'eef geggeesse malee tokko wanni inni lammii eenyumarrattuu yaadan jiru hatta ammallee inni dubbataa jiru sabaaf sablammootaa wajjin federaalizimii dhugaa geggeessinaadha malee yakka addaa kan inni jedhaa jiru hin jiru. Kuni warra kaleellee nama gabroonfachuu barate kan sirna kaleessaa deeffachuu barbaadutu arrallee nurra taa'u jira. Hayyee galatooma si waan jettan jira? Ani waan jedhu barbaade hayyee jarri kun faayidaa isaaniitti jalaa badee akkana godhatan. Faayidaan jalaa badee waan taha wallaalanii namni bishaan fudhate hoomacha qabataa jira. Isaan amma gartanii waan taha waan biraa dhabanii Jawaararra biyya san keessatti pirezidaantii biyya saniiti miti yookaan gartee nama ajjeese miti. waan taha wallaalanii dubbiin harkaa baddee jennaan akkana godhatanii uummanni Oromoo ka godhuu qabnu cal'ifnee waan kenna oofannee harka kenna bahuu dhabnee tartiiban deemnee waan kenna akka nu xumuramu irratti jabaannee dalaguu qabnaa jedha ayyaanni. Ayyee galatooma. Jawahari wanni isaan jibbaniif Jawaar nama abashaan eejamu miti nama ofiisaatiin bilisummaa Oromoo ta'u nama Oromoodhaafis ta'ee cichummaadhaan saba qulqullufame tokko dubbatu harka isaaniitti dhumuu dinnaan Jawaar balleessuudhaaf yaadni isaan guddaan godhan kanu. Maaliif Jawaar yaada keenya fudhanne maaliif Jawaar nurraan xurre baaksan hin deemne jechuudhaafi Jawaar jibban malee Jawaar gammatti wanni afaan isaatii bahaa jiru sabaa sablammoon Oromoo keessa jiran dasseem hiree wajjin Oromoo wajjin qabanii hiree addaan qabanii irratti hamtuun godina isaan akka Oromoo ija Oromoo laalee wajjin deemutti jira. Jibbansi Jawaar jibbamu Oromoo ta'uusaa lammata nama ofii isaatii bilisa kan eenyulleen isa duubaan jirre kan abashoon isa duubaan gorsine qulqulluu ta'uusaatiitu Oromoo ta'uusaatiin jibbartanaan irraan gammalee Jawaar waan isaan walitti qollee qabu. Haa ta'u galatooma. Mee as warra shamarranii dubbisa OMN dha. በአማርኛ ነው። እስኪ እዛ ፕሮቴስት ሲደረግ ነበርና ካየሽው
ለምንድን ነው ጀዋር የሚጠሉት? እንደሚታወቀው ከዚህ በፊት በነበረው ፕሮቴስት የኦሮሞ ፕሮቴስት ላይ የብሔር ብሔረሰቦች መብት ይጠበቅ፣ ንብረታቸው ይጠበቅ፣ እንዳትነኩ ጠብቁ ስል ነው የነበረው። ለምን ይመስልሻል? ለምንድን ነው ይሄን ያህል ጥላቻ ይኖራቸው? እነዚህ ጥላቻቸው ከጀዋር ብቻ ነው ብዬ አላስብም እኔ ማለት ነው። በአጠቃላይ ከፌዴራሊዝሙማ ካለው ነገር ጥላቻ አላቸው እና ለዛ ይመስለኛል ብዙዎቹ ጀዋር ሮንግ ነገር አድርጎ ወይ ተናግሮ ሳይሆን ጥላቻቸው በአጠቃላይ ከኦሮሞ ነው ካለው ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። እሺ عشان ركني ثاني جوار مت ركني ثاني أورومون أكمل متاجد أولكابتا أورومون أكملتي الدنيا رتي أرجما أورومون مكان سكم الحمادة ماله ركني ثاني جوار مت جرو جوار he represents Oromo first they by إنسان قادين تيج ماله في وانما أورومو جلوس إنسان جانتن كان درك النساني ماله كان رتبه فيدراليزم جانتن أولانتم ما سبتهم إجا ليلي سني في ركن النساني كانوا ماله جور سبب سام لموتا جالدا ولينجرادا كان رجورسي سايم قاهندما فيديو توكستي باسني نتارجسي ساني إدوتي جور سبلمني كان كسبودا جريان مي أكيرا جدايرتي جواري ورا مارا كريستانا جيتشي مي إيسات يروم ده جواري سبب سبلموت إيجاي أمانتينا ما إيجاي إدوها متمالي أفجركم كمان سيجنا أمالي بوليسوتا وراتشي دابا تاني سنة بودجاج ساتوراني أنا قارو دكين أمس كلا كل ترميسيسي أوني إسلام بالقفاميتي أوني كريستانا دا كريستانا قواقف أورومو أمانتا باية كبا أمانتا ميتي ركيني ساني أولان تما سبتو كوتي راسيزم إيدا راسيزم إيدا ماله أمانتاس ميتي ماليس ميتي كان راتي مو لافا كينيا لافا بيجا كينيا إني أكا قطابولا كينيا فكا كدابي إيكنمو إجاف الماجروفي كوني مو إسانا كم دوريت لافا كينيا نروف دتاني باتاس كانا جداني والجداني كان إسانا كسكيوز مالي جوار ركينة إيمت جوار واي أمانتا يهاتي مناسا كريستانا هاتيسا كريستانا أباسا قفادا إسلام إني واي أمانتا اللي دبتي يومي ركيني ثاني أولانتو ماما أونو قفاتو إثيوبيا جدا أونو قفاتو إثيوبيا جاري أوني أول آني أرجمو باندان إثيوبيان كوني بديو تشير بجرا جاجرا نيفي ماله جوار أوني مو أسجرا لبو كينيا كنافي لبو كينيا كنافي إني سالو بيسانو كنّه أوني لبو كينيا كنافي جالنا we stand with them. أيه قالتوما. هاي نجا كبجمتوتا داوتوتا أورميا ميديا نتورك يدقيقة مراسبة دمو قال مكيسا كالتي رأسني دبرة أورمون لكوسن هدوتا ومقالة كنكيسة تتوكمنات نمني يروى ما كنجا قرا قلمات سينني سجنتا جوار محمد ولي مريء تشوف جرو هدو أكمل رجعتن أورمون لكوسن هدوتان إريرك أبتني سجنتا جوار محمد سينوف جرو أكمل جمع سنا رجعتن مو أميو أبشوني بكاكيس أبتة وجايرتي نويسي هاوجاني جنة كالتي من قرا قلماتي سنسين سمنا دقيقة مراسبة دمو كالتي أنقل مكيسا جوار محمد ولي مريء تاسفمو اسم برانجينيا هاجماتي كان سنجر سيسا سنداوتي ساتوري أنتصفاي أمينتي فياتا نوردفا أيه توري أجا Kan
kabajamtoota daawwattoota keenya gara galmaa keessa seenuuf jirra. Marga irtanii security Jawaar fi warri yaaddaa jirtanii iddoo kanatti security'n akka gaariitti fattashanii yookaan sakatta'anii galchaa jiru. Security Jawaar fi warri yaaddoftanii bakka lama sadiitti jira security asitti akkuma argaa jirtanii bifa kanaan security'n akka gaariitti sakatta'anii galchaa jiru. Akkuma argaa jirtanii kan warra dubartootas security bifa kanaan jira. Kanaaf security yookaan nageenya Jawaaritii fi yaadda'ina akka gaariitti hawaasni Oromoo Siyaatil akka gaariitti irratti qophaa'ee jira. Akkana waa tolchitanii. Gama biraatiin immoo asii poolisoonni Siyaatil Waashingtan eegumsa Jawaar akka gaariitti balbala dhaabatanii eegaa jiru. Kanaaf hawaasni keenya bakkeewwan garaa garaa irraa bilbiltanii nageenyaaf yaaddaa jirtan nageenya Jawaar bifa amansiisarra waan jiruuf hin sodaatinaa hin shakkinaa isiniin jenna. Warra dhiiraa qofa miti warri dubartiillee bifa kanaan godhamaa jira. Amma kallattiin gara galmaatti isin keessaa hawaasni keenya hedduun agamaa dhufaa jiran namoonni galma keessallee kan jiran jiru. Sagantaan sa'a sadiirratti waan jalqabuuf namni keenya reefu dhufaa jira. Akkuma argaa jirtan as keessa immoo galmi qophaa'ee jira. Hawaasni keenya teessoo qabachaa jira. Ogeessonni kaameeraa bifa addaatiin isin biraan ga'uudhaaf qophii irra jiruuf akkuma argaa jirtan Mahadii Juneedii Ali akkasumas Ibsaa Cuukkoo Mahammad ogeessonni kaameeraa hundi hojjettoonni OMN asitti argamu Mahadii Juneedii argaa jirtu. Gama kanaan isteejiin qophaa'ee jira. Bifa baay'ee bareedaa fi namatti toluun qophaa'ee jira. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Asiya ayyaga akkuma silaa argaa turre alatti wanta naftanyoonni gochaa jiran ilaalaa turre amma immoo gara keessatti gallee galma keessa irraa sagantaan mariin Jawaar Mahammad waliin ta'amaa jiru gara dhiyaachuutti deemaa jira. Mee gammaatti maaltu godhamaa jira? Qophiin jiru maal fakkaata? Egaa qophiin jiru Siyaatil akkuma beekamu biyya Ameerikaa kaabaa kana keessatti haala baay'ee bareedaa fi tokkummaa ishiitiin kan beekamtu qabsoo hadhaawaa hedduu keessadha kan darbifamu. Siyaatil hawaasni Siyaatil har'as haala baay'ee tasgabbii qabu fi naamusa qabuun hawaasa bahee naftanyaa bahee mormii isaa adeemsisaa ture waan tokko tun dubbatiin sagantaan kun illee akka hin danqabneef waan hundumaa gochuudhaan dabarsanii jiru. Amma sagantaa gara keessaatti erguu dabarsuuf Jawaar Mohaammed marii bal'aa taasisuuf gara fuulduraatti deemuudhaan qophiin hundi xumuramee namni gara galmaatti deemuutti jira. Nunis gama keenyaan qophoofnee jirra. Sa'aatiinis gaheera wanta jiru immoo duraa duukaan hammas isiniif dhiyeessina. Hordofaan affeerraa keenyadha hammas sagantaa keenyatti kan wajjiniin ta'a. Qabsoon iddoo kamitti finiineetti fufuu qaba. Wanta alagaan wanta alaatii taasifamaa jiru nafxanyaan taasisaa jiru marayyuu waan argaa jiruuf uummanni keenya immoo hawaasni keenya immoo kana dammaqee sirriitti irratti beekee haala itti diina mo'achuu danda'u haala wanta deemaa jiru kan itti mo'achuu danda'u dammaqinaan sirriitti irratti beekee itti deemuu qaban ergaa keenyadha. Ammas nu wajjiniin turaan affeerraa keenya qaa sagantaan keenya kan itti fufu ta'a. Galatoomaa ulfaadhaa. Ayyee asiyaa galatoomi. Mee kabajamtoota daawwattoota keenyaa immoo gidduutti gara alaatti isin baasee gara alaa keessa immoo maaltu akka ta'aa jiru waliin isin daawwachiisaa. Mee yeroo tokko daawwattoonni keenya sagantaan warri Habashaa
gama sana Oromoon irratti arrabsoo fi waan adda addaa gaggeessaa jiran tokkicha nu daawwachiisaa yoo ta'an isin daawwachiifnaa lakki sagantaan kuni abashoota kana booda hin dabarsinuu yoo ta'an hin dhiifna mee yeroo tokko koomentiidhaan na agarsiisa yoo lakki hin dabarsinaa jettan hin dhiifna. Ayyaga abdimee sagantaa akka hammaatti darbaa tureni gara alaa kana keessas deddeemtee wanta deemaa ture hundumaa tokko tokkoon hordofaa turte nuyi gara keessaati meeshaa sirreessaa turre gaanoni mee ati immoo akkamittiin hordoftee maaltu ture akka ammaatti mee akkuma waliigalaatti ibsiti biyya keessaas immoo uummanni keenya taa'ee kallattiitiin nu ilaalaa jira hordofaa jira sagantaatti aanus immoo sirriitti eegaa jira kan maal jettamee kanarratti. Ayyee galatoome asiyaadha akkuma beekamu sagantaan asitti gaggeeffamaa jiru har'a guyyaa sadaffaadha eeggadda misootaa ture kaleessa immoo Atlaantaa ture xiqqoo akkanatti dhagahamu. Kanaaf egaa guyyaa har'aa sagantaa guddaatu gaggeeffamaa jira hawaasti keenya Siyaatilii fi naannawaa Siyaatil Poortilaand fi bakkeewwan garaagaraa Vaankuuver BC qubatanii sagantaa kanarratti hirmaachuudhaaf lakkoofsa hedduu ta'uun gara kanatti gara galmaatti seenaa jiru. Haa ta'u malee akkuma beekamu akkuma kaleessa Atlaantatti eeggaddi immoo Minisootatti nafxanyoonni muraasni Jawaariin balaaleffachuudhaaf yaalaa turanii hin galmoomne galma hin geenye fi har'allee Siyaatilitti nafxanyoonni bara Dargii fi bara Abbaa Lafaa bara Sillaasee biyyarraa baqatan Siyaatil keessa qubatan illee sagantaan kun akka gufatuu fi waan hedduu yaalaa turan kana duras galma amma kireeffannee jiru kana akka haqamu yaalanii turanii sunillee hin milkoomne har'a sagantaa kana gufachiisuudhaaf yaadaa turanii sunis galma hin geenye. Kanaaf egaa hawaasti keenya gamtaadhaan bahee sagantaa kana gaggeessuudhaaf asitti argamaa nuyis abashoonni yookaan warri alaabaa lumuutti qabatanii deeman suni wantoota adda addaa dabarsaa turanii Jawaariin arrabsuudhaan Oromoo arrabsuudhaan jechoota hin barbaachifne hedduu uummata Oromoo kan isaan arrabsaa turanii. Egaa nutis immoo haalli nageenyaa akkamii poolisiin naannoo kanatti hedduminaan argamuudhaan seera kabachiisaa jira waan hundumtuu wanti nama yaaddeessu homtuu akka hin jirre bakka hawaasni keenya keessanis warri nu barreessitanii warri nu bilbiltanii bakkeewwan garaagaraa teessanii nageenya Jawaar warri sodaachaa jirtanii hawaasni Oromoo Siyaatil sirriitti irratti qophaa'ee jira. Sekuriitiin hedduu poolisiin magaalaa tokko ta'utti nafi buqqee ba'e jechuun hin danda'ama. Poolisoota lakkoofsan hedduu ramadamanii nageenya Jawaar qofa otoo hin ta'in nageenya hawaasa keenyaa as keessatti argamu eeguudhaaf lakkoofsan hedduu waan jiraniif hawaasni keenya kan biyya keessa jirtan kan biyya alaa teessanii yeroo ammaa kana OMN daawwattan nageenyi amansiisarra waan jiruuf tokkollee shakkina hawaasni keenya bal'inaan irratti hojjetaa ture waan ta'eef gama kanaatiin rakkoon tokkollee akka hin mudannee asuma isin beeksisuu barbaada. Gama biraatiin egaa akkuma argaa jirtanii yeroo daqiiqaa muraasa booda gaafa daqiiqaa muraasa booda hawaasni keenya galma kana keessatti guutanii argamu. Sagantaan Jawaar hawaasa keenya marii gaggeessu illee kallattiidhaan kan isin biraan dabarsu ta'a. Daqiiqota muraasa booda Jawaaris gara galma kanatti ni argama jechuudha. Daawwattoonni keenya nu faana bu'aa hawaasni keenya Oromoo Siyaatilis yeroo ammaa kana teessoo qabachaa jira. Kana gaanuus immoo kallattiidhaan kan isin kanneen qaamaan as hin jirrellee qalbiidhaan wajjiniin ta'uudhaan kan nu hordofaa jirtaniif illee guddaa isin galateeffannaa turtiin keessan ammas nu wajjiniin haa ta'uun affeerraa keenya gaa waan jiru gaa duraa duukaan ammas isinii dhiyeessinaa nu wajjiniin turaan affeerraa keenya gaa. Galatoomii Asiyaa. Egaa akkuma argaa jirtanii hawaasni Oromoo Siyaatilii fi naannoo isheetti argamanii gara galma mariitti ol seenutti jiru. Oromoo kumaatamaan lakkaa'amantu har'a bakka kanatti argama jenneetudha kan nu yaadnu seenaa jirasi. Sagantaan keenya gara jalqabuutti deemaa jira. Hawaasni keenyas akkuma jirutti argamanii dirqama lammummaa isaanii bahachuudhaaf OMN deeggaruudhaaf marii hawaasaa bal'aa taasisuudhaaf bakka kanatti argamanii jiru. Nunis nu hordofaa isiniin jennaa sagantaawwan keenya bal'aa babbareedaatu baay'ee hedduutu jira. Ammas nu wajjiniin ta'a kanneen mana keessan teessanii nu dhaggeeffachaa jirtan asitti hafuudhaan illee kan nu hordofaa jirtan turtiin keessan nu wajjiniin haa ta'u jenna gaa. Hawaasni keenya akka kanatti dhufanii bakka kanatti argamanii jiru seenaa jira hawaasni keenya. Yeah.
Ayeen kabajamtoota keenya mee amammoo gara alaatti baanee akkaataa uummanni itti ol seenaa jiru isin agarsiifna. Akkuma dura isiniin jedhee hawaasti keenya bakkeewwan garaagaraa jirtanii nageenya kanaaf baay'ee adda turtanii asitti immoo hawaasni Oromoo Siyaatil bifa baay'ee orgaanaayizd ta'een sekuriitii barbaachisaa hunda godhee jira. Akkuma argaa jirtan poolisoonni Siyaatillee asitti argamu. Ahmed, achi bitaan la check. Okay. Jangan nama wajar boda. So waraaba na dena malaltani ragari. Kira kana karama deh. Hold on. Warga irtanii asitti immoo qeerroon Siyaatil tokko tokkoon cheekii godhee galchaa jira. Warri uffata diimaa gubbaatti uffatan kun immoo qeerroo Siyaatili yookaan foollee Siyaatil. Hawaasti keenya lakkoofsan hedduu ta'uu gara galma kanaatti dhufaa jira. Hawaasti Siyaatilitti argamu buqqa'ee ba'aa jira. Vancouver irraallee Kanaadaa irraa, Vancouver Kanaadaa, Vancouver Washington, Portland irraa, Siyaatilii fi naannawa Siyaatil hawaasti keenya lakkoofsan hedduu ta'uu gara galma kanaatti seenaa jira. Ready? Come on, let's get to that piece. Let's go, let's get this. Wajira Yoruba san. Otuman no jatu awalin gafan. Otuman no jatu awalin. Boy, otuman jatu ase. Gamana. Tokkicha. Boy, tokkicha daawatu dubat. Kenala lu katakka. Nama dabarsu. Boy, tokkicha daawatu. Tokkicha daawatu boy. Daawatu. Ya, awasa sakata aja. Sila fudu.
Ya hali nagenya naannoo kana amma bifa tasgabbaa'ee jira. Duraan uummannoonni naftanyaa dhufanii uummata keenya rabbashaa turanii hanga nagaanuu darbachuu ga'anii uummanni keenya immoo tasgabbaa'ee waan adda dura darbachaa jiranii sammaraa gad dibannee uummata keenya tasgabbeessinee isaan waan mo'atanii jiranii immoo waan mo'anneef immoo goolii lammaffaa fudhachuu barbaannu waan ta'eef kanaaf dibannee ammas naamusa qabeessanii uummata keenya sagantaanee gara waltajjii galchaa jirra. Bakka meeqatti? Bakka sadii. Jalqaba balbalarra sagantaama eegatti gara kiyyaan dhufa sagantaa'eetu gara dabarsamaa qeerroo magaalaa siyaatilee walitti qindaa'anii waan kana gochaa jiranii ammoo waan kana bifa gaariidhaan akka gaariitti dalaganii bifa mo'ataa ta'e mo'annee jirraa jechaadha. Boos gama dubartootaanis sagantaanii wal dabarsaa jiranii.